كم جرتوا رجيفتوتا فردوتوتا ساراتو فيدا كم جرتوا نجاكي سني نجا واقعي لو فمس جرتا سني بوايتو نبلتي كيسن ساراتو فيدا إجان هرا ولا قاتن أرجما ولا كيسامو this is my mother أرمي كو تجتورا أرمي كو قطعة دورا فراد بايتوري باينة جلادو كوساتة دارا لفا هندو ماجا أبصر في كنو جاكوتين أرجع واقعي لبوسين هاجرا جسه كنو هرات كلاتين نما غلطانا قدي فولا كيساني في فولا واقعي يورك كنتي نابدي دوغا بايتو كنتي تولي بايتو كنا gammachiise kanaafuu warreen akkuma kana jechuudha biyyoota daddarra teessanii maatii keessa yaaddan jechuudha waaqayyo carraa kana isiniif kennu carroomaan isiniin jedha milkaa'an isiniin jedha amma gala naaf qotee sadatu jammaree bo'aa jiru akkasii dhaamujee koo bo'een argaa akkasii gammachuu qabna jechuudha dhugaa sin dhiba jechuudha maatiin keenya maatii bal'aadha waaqayyo fagalatu ganaa dhufumu jechuudha kanneen kaanis kanneen hafan baay'ee isaanii jira akka kanatti la warri kun abbaa kooti shabbirquu beelaa jedhamu baay'ee gammade jechuudha gidduu isaaniitti argamu kooti waan hundumaa dhabe jechuudha maatii koo jakootiin arguutti baay'ee natti tole jechuudha dhugaan isinitti hima akkuma kana biyyoota adda addaa irra teessanii jechuudha viidiyoo koo kana kan ilaaltan isinitti dhaga'amin isinis immoo boriin carroomtuu hin argamtuu hin mul'attuun isiniin jedha warreen kun obboleewwan kooti bohaartu isinis gammachuuti egaa dhaggeeffadhaa gaafa gammadanii ni boo'uusi ni kolfuusi jechuudha kanaaf har'a kan obboleewwan koo kana boosisu jechuudha gammachuudha malee tasumaayyuu gadda miti jechuudha warri kun immoo soddaa kooti immoo maazariyyeedha gaanaa kun my lovely my sweetly love amma gaashee biran nagaa gaashee bashabbirquu beelaati abbaa kooti jechuudha akkuma kana akkuma narmee koo bira taa'ee odeessaa ture jechuudha akkota hedduu irraa adda bahee ture jaalala waaqayyoo ta'e kun akkanatti waaqayyo ayyaana na baay'isee gidduu isaaniitti na argamsiisee wajjin nyaadhee wajjin dhuguu kootii fi Iyesuus Kiristoos maqaansaa kan galateeffame haa ta'u gammachuu guddaatu natti dhaga'ama jechuudha akkuma kana warreen akka koo maatii irraa fagaattanii jiraattan jechuudha bor waaqayyo si milkoomsaa hin carroomtu jabaadhaan isiniin jedha warri dubartootaa jagnaa naa ta'a warri dhiiraas akkuma kana jagnaa naa ta'an isiniin jedha waaqayyo maatii keessanii jiru walis nagarsiisa warra galataas immoo isin godhaan isiniin jedha naaf galatooma abbaa koo obbo Ashabbirquu Beelaa kun immoo beleessa koo mittuusheedha mittuushee maatti beekure mitikuu kun jedha mittuusheen gaa maqaa masifannaati mittuusheen maqaa masifannaati garuu maqaan isaa mitikuu jedhama beleessa koo akkami kana hangafta baay'een ta'uure wayyaa kooti guddaa tokko diinan qaba akkasiidha waggaa 5-6 tokko na hangafa jechuudha garuu yeroo ilaaltan daa'ima fakkaata maalitti godhuree foonni nama goomsana na ilaala biratti jaartii gagaan fakkaadha egaan akkuma kana kun obboleessa koo mitikuu obbo Ashabbirquu Beelaati waaqayyo kanatti na gargaaree kun akka kanattiin haammadhee isaanii wajjin taa'u kootti maqaan isaa kan galateeffame ta'u iyyaanneeyyuu jechuudha waaqayyo akkuma tasaati jechuudha waaqayyo gaafa jedhu hundumtuun ta'a waan ta'eef ta'eera maqaan isaa kan galateeffame haa ta'u akkuma kana isinis warroon biyyoota adda addaa irra jirtan yaadaan qabamtanii yommuu maatii koo arga laata jettan akka tasaatti maatii keessan argaa dhugaan isinin jaaladha naaf jiraadha obboleessa koo biraatti isin dabarsa amma barsiisaa jenna gaane inni muudameera jechuudha paastariidhas jaarsoliidhas dibata addaatu irra jira ganaan moo jedhe Yesuus dhugaan isinitti mala dhaggeeffadhaa warra yuutuubii saaraa jala jirtan dhaggeeffadhaa ganaan jedhe addunyaarra naannessa jedhe dhugaa waaqayyo ifa biiftuutti taanee kan mul'atu obboleessa xilahuudha naan jedha yeroo baay'ee jechuudha dhugaan isinitti hima natti dawalamee natti hima xilahuun nama qajeelaa angaruu namicha hin beeku yeroo hundumaa abbabuudhaa fi xilahuudhaaf sagalee naa dhufa jechuudha yeroo hundumaa dawalamee xilahuun obboleessa ganaa iddoo bal'aatti baasa kanaaf yoo obboleessa koos tamaare xilahu kana anuu saafin jiraadhe waaqa gaditti jechuudha dhugaa waaqayyooti asuma mee barsiisame isinoo xinnoo muudamoodhas mee dubbadhaa jameen kana dubbisaati maatii saaraa tuubii jedhaa meettaasaa xinnoo masee ani isiniin qaba atauga akkuma jedhame buleettiin koo kuni Tsigee Ashabbir jedhamti
yuutuubii maatii Saaraa jalatti hundooftee yuutuubiidhaan ergaa garaagaraa karaa sagalee waaqayyootiin dabarsaa turteetti. Ammas yuutuubii kanarratti hojii guddaadha kan isheen hojjetaa jirtu. Isheen akkuma isheen jette maatii irraa yeroo dheeraadhaaf fagaattee turte. Haa ta'u malee amma immoo akka tasaa maatii kana wajjiniin wal agarteetti. Maatiin ishee akkuma isheen jedhamte maatii hedduu maatii bal'aadha. Lakkoofsi isaanii lakkaa'uunillee kan nama rakkisuudha. Dhugaa dubbachuudhaa fi maatiin kun gaafa laaltanii maatii qoosaa miti maatii bal'aadha. Kanaaf maatii ishee kana wajjin wal arguutti gammachuu guddaa qabdi. Nus akkuma kana maatii ishee wajjiniin wal arguudhaa fi baay'ee gammanneerra. Waaqayyo gooftaan ishee haa eebbisu. Itti yaadinii dhuftee maatii ishee wajjiniin wal agarte. Akkuma kana biyyoota adda addaarra teessanii maatii keessanii wajjiniin wal arguudhaaf dheebuu guddaa kan qabdan Waaqayyo gooftaan guyyaa tokko wal isin agarsiisa waan ta'eef akkuma obboleettii keenya Tsigee kana yuutuubii maatii Saaraa kana jalatti hundooftanii yookaan immoo kan hordofaa jirtan akkuma kana gammachuudhaan guyyaa tokko maatii keessanii wajjiniin wal agartu waan ta'eef jabaadhaa. Waaqayyo maatii keessanii wajjiniin wal isin agarsiisu. Waaqayyo isin eebbisu. Jabaadhaan isiniin jechuu barbaada. Ulfaadhaa. Asumaan eebbifan barsiisa waa tokko siin jedha. Warreen maatii gooftaan qabneef maal jettaa mee asumaan ergaa tokko kaa'eef please. Haa ta'u waan gaarii nu yaadachiiste dhugaadha. Dhugaa dubbachuudhaa fi maatiin gooftaa qabanii yeroo hundumaa gammachuu qabu. Boqonnaan mana isaanii keessa yeroo hundumaa maatii gammadoodha. Maatiin gooftaan qabne immoo gammachuun qabanii. Boqotanii yeroo hundumaa walitti gammadanii qoosaniillee walitti gammadanii wal gammachiisanii waliin kofalchiisanii areema karaa mataa isaanii irra deemu. Garuu maatiin gooftaa qabanii gammachuu guddaa qabu. Boqonnaa guddaa qabu. Carraa kanatti fayyadamnee hundumti keenya gara gooftaa godhannee maatii gammachuu taanaa. Gooftaan immoo nama gammachiisaa. Carraa kanatti fayyadamaatii. Gooftaatti Yesuusitti amanaa. Gooftaa Yesuus Kiristoos jireenya karaadhaa dhugaadhaa isaan malee jireenya bara baraa arguun hin danda'amu. Kanaaf namni yuutuubii maatii Saaraa kana hordoftan hundumtuu gooftaa Yesuusiin gooftaa jireenyaa godhadhaatii fudhadhaa. Jireenya keessan Waaqayyotti kennadhaa. Mana galgalaa ijaarradhaan isiniin jedhaa galatooma. Ameen ameen. Obboleessa koo Waaqayyo gooftaa mucaa si haa eebbisu. Eebbifame. Gana kana jaalli dhibamtadha Yesuus. Dhibame malee. Akkuma kana abbaa koo obbo Lataa jedhamu. Obboleessa abbaa kootiiti. Dubbaddaa isinii kam jirtu jiraani nagaan isiniif ta'uudhaan rakkoo hin jiru. Oyyoo rakkoo naasabtuu nagaashi. Ituu sinoo. Ituu naasanga. Haadha manaa isaaniiti. Haasaka. Waaqa kanatti walitti qabee. Jedhaa. Eeshi nagaadha fayyaa keessanii. Asitti mucaa waggaa dheeraa walirraan cennee waliituun argin turre kana Waaqayyoo naannessee nutti fidee maatii isheetiin wal nu argisiisuudhaatti Waaqayyoo koo baay'een galateeffadha. Baay'een gammada sitti. Galatooma nus hundumti keenya dubbataa argisiisu. Sinaa eebbisuu ishee. Haa ta'u wanti dubbachuu qabu Filiphos boqonnaa 4:5-6 akka jedha. Yeroo hundumaa gooftaatti gammadaa. Nama gooftaa qabutu gooftaatti gammada. Nama gooftaa wajjin walitti dhufeenya qabutu